Boqonnaa 2. Abjuu koo hin gurguru. Silvester Stallone jedhama. Maqaa dabalataa Rainbow jedhamuunis ni beekama. Urjoota industirii fiilmii fiixee gaara milkaa'inaatti ol ba'anii achirraa calaqqisan keessaa isa tokkodha. Eessaa ka'ee eessa akka ga'e seenaa jireenya isaa yeroo ilaallu galma ofii galmaan ga'achuuf kutannoon hammam barbaachisaa akka ta'e haalaan irraa baranna. Maatii akka malee hiyyeeyyii irraa dhalate hiyyummaa irraa kan ka'e haati isaa karaa galma mana barumsaa irratti isa deesse. Buufata fayyaa seenee deeggarsa ogeeyyota fayyaan da'uuf harmeen isaa carraan arganne. Yeroo isheen deesse naannoo ishee kan turan barattoota qofa turan. Haala sanaan dhalachuu isaarraa kan ka'e fuula isaarratti dhukkuba narvii kan hin fayyamnetu ture. Fuulli isaa inni gama mirgaa baay'ee miidhamee hojii ala ta'ee ture. Sun immoo akka inni qajeelchee hin dubbanne akka inni giinga'u isa taasise. Daran wanti hammaatu immoo hidhii isaa isa gadiin goroora qabachuu waan hin dandeenyeef namoonni isatti ga'isu turan. Nama rakkinoota gurguddoo akkanaa qabu ta'ee utuu jiruu galma guddaa tokko ka'ate addunyaa irratti.